Hayyee akkam jirtu nagaan waaqayyo bakka isin jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. Ani maqaan koo Faarfataa Suutumaa Mokonnin jedhama. Guyyaa irraa kana dhangaamiyaa tokko qabadhee as ba'eera. Innis waaqeffannaadha. Yeroo kamittiyyuu waaqeffannaan nama kamiif gaariidha, barbaachisaadha. Kanaaf guyyaa irraa kana dhangaamiyaan qabadhee isinii dhufee faarfataa tokko nama isin baay'ee jaallattan faarfannaa isaatiin nama isin baay'ee eebbifamtan yeroo hundaa gurra keessan keessa kan jiru, yeroo hundaa arraba keessan irra kan jiru, yeroo hundaa yeroo waaqeffattan, yeroo galateeffattan, yeroo gara waldaa kiristiyaanaa deemtan, yeroo mana keessanitti waaqayyoon kadhattan faarfataa isin baay'ee jaallattan faarfannaa isaatiin kan isin baay'eetti eebbifamtan faarfataa tokko qabadhee isinii dhufeera. Faarfannaa kanaanii inni nu tajaajilaa yookiis nu faarfataa asuma teenyee mana keessanis teessanii hundumti keessan akkasin nu waliin waaqeffattan kabajaaf jaalala waaqayyootiin isin afeera. Amma sagantaan kun dhumutti yookiis hamma qophiin kun raawwatutti bilbila keessan YouTube irraan karaa adda addaatiin ordofaa kan jirtan cufuun hin danda'amu, deemuun hin danda'amu. Amma gara obboleessa keenya faarfataa Magarsaa Baqqalaattinis hin dabarsaa. Isaa wajjin faarfannaa kanaan ergee waaqayyoon waaqeffanne booda walitti deebinaa. Faarfannaa kanaan nu waliin waaqayyoon waaqeffadhaa. Sochoa yemmoti kaatu tullurraa fame machi hundinuu gadi gaadi jedha ulfina keetiif maaltu bitamu galaanni qoraa gaarreen sochoa yemmoti kaatu tullurraa fame machi hundinuu gadi gaadi jedha. Sojetu wangari male ana foya da mai kapdu isa dubate wae ko atindagatu kana funnisu para kotswa kesu anime fade argera isa sojetu sikabayatu kanni ko sikabayatu Sifa bayatu, ulfinni sifa bayatu, sifa bayatu, kananni ko sifa bayatu, sifa bayatu, jajjabale
sifa baay'atu sifa baay'atu galanni koo sifa baay'atu sifa baay'atu ulfinni sifa baay'atu sifa baay'atu galanni koo sifa baay'atu sifa baay'atu jajjabaadhe sifa baay'atu. Saligani figuya, ani jene, hallelujah. Mas jene, hallelujah. Swage saligani figuya, ani jene, hallelujah. Mas jene, hallelujah. Swage saligani figuya, ani jene, hallelujah. Mas jene, hallelujah. Swage saligani figuya. Wow, faarfannaa kanaan baay'ee amman an dubbadhu olitti akka ittiin eebbifamtan abdii guddaan qaba. Egaa waan gaarii malee Waaqayyo waa'ee keenyaaf yoomiyyuu yaada hamaa hin qabu. Yoo rakkannes yoo bal'annes yoo nuti toles yoo nuti toluu baates Waaqayyo waa'ee keenyaaf yaada gaarii qaba. Kanaaf akkas nu hordoftan jaalala Waaqayyootiin dabaleen isin afeera wantarraa eebbifamtan kana namoota kaaniif share gochuudhaan subscribe gochuudhaan faarfannaa adda biraan yeroo adda biraan waaqeffannaa adda biraan akka isin bira ga'u akka isin gootan jaalala Waaqayyooniin isin jajjabeessa faarfannaa adda biraa qabadhee amman dhufutti hundumti keessanuu nagaa Waaqayyootiin naaf turan isiniin jedhaa kabajamaa.